سيمتي ها أكون ديرنا لك أكون سنغني ديمي لا أوروبا لا انت باتنا مالك خيزني مالك انت بتنا بل ما نادي بربادة جلومني سيرني بس خلاص مالي نوتيوانا كنا برا مسافنتي سمدي قنيتي هاسا كنا في سياسة كنا وسوي في الراديف تديتشو بربادة مالك خيزني انت باتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشماخ الكفور خوجبتو يا توت الخينا ورين برا الدنيا كيسن هردو كار هند كيسنو أران تلفونه تبي أجائب تكون قبتي تيجور إيه برا جو تكن خلاص تيجور أران ترمو أسد تسبابنه ويا هند كرتة أستي كرتة إرا هو يونت ما كرتة تلا لا يرجع ميكا ما في دامي مانا برو يا سوريتا هيا نفنا دما في دامي ما تبي أدان ولا تبي أدان تبوي أقول سينيور نقول كم يوم تاجت هاي كتير كتير تسجل هاي دبي عبرو ما أدى تكلم كريم نيجي تيجو قاف تك قابر لهم تك جاكر تيمي هو نما كنا إنسان أكيد دفع إيسا أكاديمو مالي فكر دفع درانغا إشارة خلنا بيو بنت خلنا بيو مالي فكر دفع أتي أبنا كيلومتر ميكر راحاتي وني حارة تيجي تسلك ماليو أني مركز هذه مربادة جلوس مخلاتي مخلاتي من دلال من تاني دلال من إيدي ببتو أنا أعرفنا من كراني جرا يشلو جيت أيه كسب دفع إيه ما ركوب بعدين ما أني ما أسمع أنا خلا ذات نمبر بعدني يعني مركز هذه مربادة جلوس يوم مالتا بني يروي جنا مالتا بني ما بون جيتون لما جيني يدوك برجسة mana kira dina kaisa wimbi kali zada namni abo saibi namni amanamu dite jirni beta gibi tana kai safi nanno farati mana kira enitu nijiri ge sitti ni jira ya akhi mana kira dalala nanno wala jira jechu rage nanno wala dufi eni makan sa dalala eni makan sa wala dalala makan samu mana dumbe ini rampa mari bo ini mani ini rampa de ho kosar jeti ini rampa itu wajiro tazar kamu oh angkor kafi dira apa mu ya pressure apa panjang oh rampa go ini takara apa dah waktu itu kau berapa ini aja tadi mali merapor ini mana kira di lalu sababa zada namal bas oke يعني زاد أنا من خلاف من خلاف مو من خلاف أجره مو أتوان النكتة اللي هندي إيسان أبدا بر إيسان أبدا نقول اسم ما ولا دوبا ولا تكو برده أجين أبدا ولا بدو بيزه ولا بيزه كذا بتابي أجين أبدا ما تكلم بس يعملون إيسان سنوديهم ده موكل أبو صاحب mana kira berbada juga muncul isi namni mana kira berbadu akan namni mana kira berbadu akan itu di nama aja dapat ya ini lah betul nasi tu beku sanifu almar abu tu juga lafan be itu mana kira berbadu sanifu dia dapat itu dia tahu ibu sih lah saya berabu tu abu jadi boy abu tu akan mumu abu tu boh jaga ke boh oh ya boh isi orang mau dikiran kan tidak ada situ lagi awal di mana kan kalau di jual itu orang Shalan dia sudah semen ni itu abu tu kamu kalau ada Shalan dia tidak ada terhina boh jadi mal sih jenuh orang mau bidi mal sebelum itu kamari akhirnya mau nabung kau bareng apa kata kamari bos mana sih orang mau lagi sekarang itu baru ini sebelum mana ada berbadu orang dia asal dia orang ini mah maka orang mana tak hitnya teman tu lebar abu abang kerja di mana tu mal sebelum ni Raju mati ke busnu Raju juga busnu ya boy gafi wani akan apa malah Raj pergi bunuh. Arat wan tak ada betul. Idam mana mau wan kalau tak kafi kerja tidak kerja ya kerja besasu marah kerja raj turapi. Belum pada kerja kerja lu berpada jurun nam dekat kerja. Mana mending kerja itu sendiri mengurus sehar tu kerja tapi. ini nergi Bos. ini nergi lagi dalam merabut punya sabun ni mali dah. Mana jam berbada cuci cerana Ada jo, ada. Abu nama tersini ada tadi. Wani bisa mana kerja cuci dia mana. Mana ke mana mali kerja. Malah ke mana ni kerja cuci dia mah. Malah ke kira kan nama. Kemarin mana tu Dawasi di sini Dawasi di bos. Kamu di sana. Oh dawa nomor kubu tu kuni vidara, di vidana. Me. Dawa nomor kubu tu. La. Me umat. Karena selalu ada La. Dawa siri te chong.
اسمع خاي اسمع خاي maala inni kamana gireeffachuu Usboo kiraa banaatti miidhus basaasa serganii. eenyuun na basaasa Kunuugaa hordoftoota kabajamtoota keenya wanni gartee nuti dubbachaa jirru kunoo akka manni gartee jechuudha. Umakkee kana dubbattiin kun irratti na basaasaaf gartee jechuudha. Jaartiin raajuudha TV fantisheen namni baata jechuudha. Yoo isaan bira hidhatan gartee heduu haasa hidhatan gartee gurbaa kanaa fi dhalaa meeqa jechuudha. Akkasitti irratti na basaasa keenya. Mee gartee coraa fi gartee dhiiga hedduu haa jechuudha. Wayita kan nu dabartu jechuudha. Ammoo firraatee firra ta'u faayo. Ofa innumti hayu meemmantan maallaqa kana eessaa fuutee jirtanii aywa hoyyoo maali Nuti hin barbaannu minuma himsin akka badhiisi. Bikkuma irraa deemuun himsinu agarree jirraa bar basaa keenya bar namni tokko basaa bar nuti arganii bar iyya manaan kireeffatu deema manaan kireeffatu dallaala manaa bira jira dallaala manaatii miti qaawala mana barbaadachuuf hin ardii keessa deemu jira adda isaa deemu jira duuba harka namaatu si bite ol seene gaafa nan beeku ol seene gaafa dha iyya weessintu goseera eenyoo si sergi isin maali na beeytanii na qabda gosa na beeytanii artii bakki namni deemu ni dabate bakka kanatti nama haaroo agarre hunda qabu oromoodha jennaan hin baranna dubbifnaan ol dhufee bara booddeen oromoo hokkee orommaan akkanaan jirtu oromoo akkana jira maqaa oromoo kanaan hedduu nyaatamaa turre hay kunis dhufeetuma oromoo jaa kunis dhufeetuma oromoo jaa mee jara keenya mee jedhu kanatti mee dubbadhaati nuti kun nama hamanuun jechuudha wanni immoo nuti nu hammeeti waan akkanaa sana jechuudha duuba oromoon tun akkana fuutee duuba nama wajjira gootee lubbuu wal galaafatuudha waan akkanaa direeti ammoo abdii badaadha firoo badaadha sooressaa badaadha jecha jechuudha badiinuma hubee dhala ta'e meechaa asiboo nuti badii qabna mee badii takka hin qabnu nama gartee nuti haqa keenya falmatu jirra nama mormeessa taa'iboo Nyaantu soosii narraan hiitanii Oyo ganaati bakka namni yaa hordoftoota kabajamtoota keenya nuti immoo hammeenya qabna hammeenya tokkollee qabnu jechuudha ammoo dhugaadha raajuun nuti waan gartee inni nurra dalagu jiru nuti illee isarra dalagu jirra jechuudha edan dhayne immoo waraanna keenya dhayneeti eda dhayne immoo gaa haalli gartee tokko gurrummi joonii haalli gartee achitti nuti bariyeeti sadii jecha deemne jechuudha garuu raajuudhaaf ijaartisaallee qabnee finneeti miila isaanii kan wayirratti hiine isin garsiisuu atteenya. Waan jechuudha kun maallaqa kananii jiran igartee kun maallaqa kana laala laa jalala maallaqa laafi maallaqa kananii jechuudha isin nama badaadha isin oromoo maqaa oromoo kamitti hidhanii nu ibsaa jirta jechuudha garuu immoo nuti namni gartee irratti gartee waa hojii keenya kaafne irra nuti gartee waa godhaa jirru nama kun akka isaa kana jechuudha nuti immoo nama gartee ija meeqa qabna ija afur jechuudha waan ati hin deemaasis kaameraan keenya banaadha jechuudha garuu akka muuziin teenya arraan tana gartee karaa aduwwii teenyaatti nyaachifamtee jirti jechuudha lollimma nuti eegallee jirrus lola qilleensarraati dhalaas dhiiraas taanaa jechuudha adamni isaanii walqidha walii yoota gartee akkanaa haragarraan miila irraa jirra wannummaan takka gartee ta'e duba deebii qabdu numan jirtu if hin qisaasin osoo gartee afaanii mi gara liqibsiisiftee jechuudha wanni ati liqibsiifte wallaan dura abbaatu waan ati dalagaa jirtu manaamatti argaa jirra faayo raajuun hin baafadhe taami yoo raajuu fi ati gartee dhaabbatanii wal fuunfattan wuri raajuun mana kanii deebii gartee jaartummaatti qabate na eeyita kunoo ani abdii kunoo na eeyidan sii jedhe ammoo deemtee maallaqa ilmaan keetii guddifadhu deemtee maallaqa kana fuutee gartee basaasan dhalaa fi dhiiramatti argettee ifirraa hin qisaasin maallaqa feetu maallaqa fidadhu garuu wanni nurraa asartu takka numan jirtu matuma gale matuma gale antanaa sirra dhaamaa asaniti akkuma inni isin hin jeeti raajuu nan deeffadhettee bilaashiif jala maallaqaaf akkuma inni isin jee maallaqa hin belleessini immoo raajuu jiruudha miti du'aa isaatti sii dhufa manatti xiqqoo booda yoo du'aan sii dhufe malee jiraan sii dhufu hin jiruuti akkuma sanitti kanas maallaqa itti ergite nama hedduu amma fakkeenyaaf kanuma akka isaa jechuun meeqa jira nuti immoo tana jechuun akkuma isiniin ija afurii miti 14 qabna waan akkanaa tan osoo biyya guutuu nutti argitanii wanni akkanaatu nu harkaan baatu kana faama tooftan mana kiraa barbaada jee kara manaa san naannoo jira nuti immoo shaaraa kanatti osoo waan feeti taate nama haaroo ijumaan haaroo taanani tokkicha maddiin kun jechuudha walaa diimaa walaa adii walaa araba tees jinni teesi toora kanatti tokkichi dhalaa'u saniifuu waan akkana walaa fandishees ta'ee balloos ta'ee ilwas ta'ee faayos guutumti keessa waan akkanaa hin dandeessaniiti ifirraa dhiisaa jechuu barbaadeeti yoo barbaaddan nagaan kun qotta dhufaati harka kannadhaa jechuu barbaadeeti. Nageenyi isaan dhufanii harka kannataniif takka jiru ni beektaa lolaan eegalanii lolumaan haftan jechuudha. Lolaan maal danda'a? Dhagee akkuma lolaan eegalanitti yoo fixuu danda'an lolaan haftan jechuudha. Maaliif ni beektaa? Namni hundinuu jechuudha Oromoon maal jetti isin hamaadhaa isin namaa maraa Oromoo akkamitti akkana gootanii maal jaan jechuudha. Eewwa nuti jechuun
nama agartee dhufee nuti nola maallaqa ol qabee Jala maallaqa. aywa Maallaqa gartee laal. Maallaqa itti kananiiti. Maallaqa Laala keessa maallaqa laal doolaa dhibba sadii qaba namichi kun. Namichi kun nama basaasa jechuudha. Akkasitti nu basaasa dhufee jechuudha. Arra gartee lubbuun isaa arra asitti galtamuu jechuudha jechuudha. Yoo wilii ati waan akkana deebitee ciccirreessituu la jechuudha. maaliif ne mana nafsi kana mana barbaade jedhumne us khalas kalaas Callis. qoqoq Eenyu si eenyu harkasirra kaa'e hin jiru. injure Hin jiru dhaji. qaamneetuma finne ma Ati hoggu deemsa hin jaani. Wanni deemteef maallaqa akkasii kannanii wanni deemtu maali? ati qoy maallaqaan kanaan lubbuutee gurgurtaa kuma di Mari pada mali putih cici Hani jatuh. jabeessitee Hani jabeessitee Hani jabeessitee miti. Akkawwanti nagani. Deemiti balbo wasi jala kuti deemti jala. Kau accounting service. Ya saya tak kau. Jabon basume hin basin. Duuba maati. Arra akkawwanti nora keessee jechuudha. Arra kunoo gaa namichi gartee qabamu kunoo dhugee jechuudha. Abbaa feetanuu dhalaami dhiira gartee dhiiraami dhalate jechuudha. Yoo gartee dilmee gartee isii qaama isii keessa isii jechuudha. Wallaahi wanni isin dalagaa jirtan manaamatti agarraa jechuudha. Ifin qisaasinaa maallaqa keessan gartee baaftanii ifin qisaasinaa jechuudha. Humna addaatti kunoo qabameeti leenca kunoo dhaan maallaqa nyaatee jechuudha. Kunoo arratan harka keessa isii jechuudha. wali Wanni bituu nyaatee jirtu jechuudha. Kau isam malif sirgan. Ati basaasummaa kana waggaa meeqee itti ta'u. Bakrajin jure. Barbaadee sirgan. Sirgan juga. Garuu isaaniiti jechuudha. Alhamdulillah galanni akkuma gartee jannatti galanni rabbii haa ga'u jechuudha. Bara nagda kunoo harkatti harka hundi dubatti ilaalitee jechuudha. Hambool hazaana jettee akkasitti marrachiisaa jirti jechuudha. Akka gartee re'ee gartee qolaataniitti arraatee jechuudha. Kunoo basaasa gartee guddaa kana gartee qabneeti harka qabnaa jechuudha. Osoo gartee basaasummaa deemuuti kuma 700 fidee deemee gartee hayanni waan akkana sana gartee oduu guuree akka gartee BBCtti bikka gartee adawwii teenyaatti galchaa ture jechuudha. Nuti ani abdii jechuudha. Wanni gartee isin dalagaa jirtan wallaahi gartee gochaanii mee osoo gartee isin afaan keessanii gartee isin hin baane na bira geessi. Ifin dhibina maallaqa keessanis baaftanii ani abbaa fedhataanaan jechuudha. Na harkaa isin bahu jechuudha. Ini je aman darree kun tana maal je manan kireeffatu dhufee dallala tasittiin argee manan barbaadu jira je amma immoo haqa himee jira eenyu sirginaan fandishee fi balloo fi faayoo faatuma Lala mo wala. jira. Maallaqa dhiirtii gartee laala. Ittiin gartee qabamtee wala kuma maallaqa haala. Akkuma gartee gartee laala. Asmaani maallaqa keessan qotaa fudhadhaa barbaadu. Likita agarsiise Garsiis. Urula Moral. Maallaqa maalleen takkaalamaan jira Jalala. la 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 oromoo la Hin taphatinaa maallaqa keessanii. maallaqa hin taphatinaa. Faayoo fi balloo fi fakkaa fudhadhaa maallaqa. Usuma baani. Us. Lala. Dawaan itti Usma afaan si tak Dawaan itti khalitanii ergatee mooral. Arraan tana harka abdii galee jira jechuudha. Kunoo maalanii kunoo Maallaqa kana garsiis. Itti tulis. gab kamera no Kunoo maalanii wallahi khamera Ati qotaa fudhadhaa. maallaqa kuno kana la us maalinnis kana kuno oromoo tulis. Maallaqa fudhadhaa iyyuu qotaadha. aywa Noodi. kuno la Mee maalleen jilli kun nama mararu hedduu takka. Laa, laa, Obbo laa. Bilaa shakkatti namatti kan Maallaqa keessanis kunoo kanaa jechuudha. Dawaan isaan kanneenii fi Dawaan Dawaan isin gartee sana hoo dawaan sana hoo dawaan sana. Bishaanin nuneeta. Bishaan inni Wanni bishaan isaatis inni kanadha. Lafa- Paatarniin isaatis Faatarni isaatis kunoo akkuma laaltanii gartanii Baankii irra jirtu kanaa jechuudha lafa oolaa. Kana wal machuuf akkanuma kaa'ee. Kanaati maallaqa wal sassaabi. kunooti Maallaqa. du'aa tana bishaan keessa nagi jaanii Qabi qabi. Dawaa kana kunoo Garsiis. bishaan itti nagaa jeeti Dawaa sana laala. kunoo akkana fidee jira. Garsiis Leenci maallaqa. kunoo isin argitan. Siyaasaa teessan tan ammoo. Maallaqa Tun bar itti- siyaasaa daa'imaati bar siyaasaa ijoollummaa takka malee. Nuti waan akkanaa bara masaafintii sammaddii qunneeti haasaa akkanaati fi siyaasaa akkana osoo ifirraa dhiifte jechuu barbaadneeti. Maallaqa keessan hin taphatina. nuti laal kiyyaan kunis kana jechuu kiyyaan namni isaan basaasuudha jaanii ergan kana Kanaati akkasii. aywa Ajaa'iba immoo ajaa'iba. nama jabaa nama jiraa jaaniiti Nama jabaa yaanii fiigus bahu yaanii kana. Isa shaniin dalagu jira yee basaasummaa isaaniifi. Dhaabban nuti immoo afaanis sirraan baatu shaakala. wanni siraa boon jirtu bakka raajuun jiru geessine isaan dhageessee basaasuu isaanii kaatonnee jechuun warreen akka keetii fakkaatonnee jechuudha nama meeqa qaba Fakkeenyaaf fakkeenya nu arganii nama kaayyoo. Hundeen barbaadu marra jire. Yaanii kara biraatiin. maal barbaadu jira Maallaqa nu dabarsanii hawaasa keessatti. Yaanii raajuma barbaadu gaa yaa raajuu baasa Raajuu dhaafii. barbaadu jira.
Kanatti jechuudha akka isin nama barbaadarraa jiru barbaadan isin godhe bal'oo fi fandishee fi eenyu. Ballo fandishee saayibban isaati. Warri isa wajjin jiru faayos ta'ee walumaa. Akka tanaati guyyaan dhiiruun maala hagurtee achi baata. Arraba ati biftimma itti ilaaltu bifa akkamimmati. Maashaallah Abdi barbaadu jedhee si erga kunoo abdi harka hirka. Kunoo shashanis qabame miila kan akka siidhaa jira. Kunoo maallee kan kana jechuudha. Sirka boojimee jira. Biftimmaa itti eeggattu akka jechuudha. maal yaadamee magana dhabe ammoo ganaatti deebi'u wala dhiisaa kan maali koo ganaatti deebi'u nuti ijoollee irraa akkana teessu deebi'u wala dhiisaa amma ganaatti deebi'u itti asii gisi gisi dhibee eenyuudha Dafii hadiiti gartee achirra kaaru dafi na fakkaata kan hin galu. Ani qabameetiin jira. saayibota maqaa dheeyini asirtee namni maallaqa nyaatanii nama barbaadan akka fakkein akka hiyyaa galaadhaa waan kanaaf okkotaadhaaf irraa isaan isin hin jaalladhisanii anu kun osoon isaan kana barbaadaa deemu jiruutiin qabamee kun harka isaanii dhufee haqa rabbiin gatee maallaqa jilaafatee deemullee isaan akka dhufe kanaafuu miilaa fi harkallee needhanii kun okkaratti yeroo godhu jiranii kaniifuu isinilleen hamtuu namarratti hin dalaginaa isaadhaan warra nu arrabsu kanaayyoo warra jechuun uummanni kun akka dalagu jiranii kalaas isaadhaan isin jawarri karaa manatti gartee yaa'u jirtan haqa wanni tunii rabbi alilleen isaan bal'aa kajee dhufee kalaas akkasitti naqabee harka isaanii seenee jechuudha. okay nuti amma badii takka malee namani tuuna Badii malee uummanni kun nama hin tuqanii. aywa sii mana amma fakkeenya sii karra deemu barsi hin qabne sii barbaada mana nu dhufee mire Yaani si qabne anaa isin bal'aa fuudhaa dhufee isinillee na qabdanii. Kanaafuu namoonni fakkaataan akka biyyaa maallaqa nyaatanii namarratti hojii takka dalaguudhaaf yaatan dhiisaadhaa wanni kana haraamii hin taatuun isin. aywa warroota si malee nama kudha torbaafin kudha torba Isaanillee obboleeyyan keessanillee akka waan sanirraa deebitan osoo kan taane. Dhalaan namni warri gadi mata isin deema abdii faa barbaada jedhanii sirga kun. dhalaa yoo meeqanii geessa Dhalaallee namni lama mokkoran sedha. Nama lamami? Nama lama jechuudha. Ni jira keessa. yaani dubbii karaa dhiirratti hin dadhabu karaa dhalaati yaala Dhalaa kanaa wayyaadhaa jaaniti. Oi, leenjiidhaan eenyu isin kan leenjiidhaan eenyu kan isin kan bal'oo fakkii Barbaachisa jedhami? Eeyyuwaa bareedaadha. Saayituun nama raajii ni beekta nin beekaa isaan hin erga malee hin beeku. Amma balloon osoo qabamin dura waan kana karaa kaa tumee ture jechuudha. Amma ififuu jedheedha balloon. Balloon amma ififuu qabamee qabaa jira. Achirraa yoo idee onna godhan. Dhageessaa risaalaa isin erga gaafa amma dura wajjin teessanii Seenaa maallee mireessanii akkuma isaan jira qofa bal'aftanii. yaani waan maallaqaa iyyaatiin waa'ee maallaa isin dubbee jira. Maalleen halkanii guyyaa dafra jaanii. duba maallaqaa lubbuu ta'e qayyarta qoy Kalaas dhiisee jira kalaas duraan akkasii yaadee ammarraa deebi'ee jira. laalaame amma nuti amma gartee isa qofa malee wanni hawaan akkanaa mee kaanis waan biraa himaatii baay'atanii Kanaafuu isaanillee waan akkanaa kana ifirraa dhiisuu qabanii. Yaa Isaan kunillee hordoftoota kunoo akkuma gartan kanatti jechuudha. Nutillee gaa yoo gartee isa kana gartee miidhaadhaan jechuudha. Kunoo gaa innuu afaan isaatiin gartee jarri kun jara gartee haqarratti bobbahaa jiru nama miidhaadhaaf taa'uutiin jiranii. Anillee garuu immoo rakkuma gartee maallaqa kanaatu fuudhee asina naqee jechaa jira jechuudha. Dhalaa namni meeqennaa kunoo akka gartee gara bibbiitii miti nama lamaa jechaa jira jechuudha. Isaan galaafatu deemuuf waan biraatii miti. Maallaqa kanatti jiranii jechuudha. Maallaqni baatiirraa isaan akka nama hadeenyee ammoo eegaa waan kana eegalanillee waggaa 5 jechaa jira jechuudha. garuu warra achi keessaa obbo raajuu nama qabe nama tunu sun isin immoo kabiraati Kabiraa jira siniif isin dalagaan isaa geendi asan humna biraa basaasu jira humniti nama tumtuus kophaadha mana jira. basaasuunis gaa isin basaasu jechuudha Itti warra Abruma addaan nu qabate kunoo abruma addaan nu qabate. Nama biyya tokko Isinitti nu abaarta yaa uummanni Oromoo keenya akkuma gartee guutuu addunyaa dhaabbatee gartee basaasummaadhaan nama kana gartee halkanii fi guyyaa fuuldura dhaabbataa jiru kanaa fi nuti bobbaanee jirra jechuudha. Arraas baruus hanga kana gartee xaraynee nama keenya kana gartee waliif galchinee yoo waliif galtee galchuu jedhamne jechuudha. Nuti akkama gartee isaan gartee adda faca'an isaan goona jenneeti taayirratti gartee murtii ta'e. nama fakkeenya sheekuma basaasu dhufte moo basaasummaa kara biraatti sin dalee Sheekha. ati karuma sheekaa bobbaate Sheekhaa fi kara biraallee saniin qabu jechuudha. yaani maal faa kara biraa Kana booda dhiiseen jira karaas. Kara biraa maal fa'aa Kanaati. dhimmuma waa'ee akkanaa kana wal qabate jechuudha namoota hedduutu jiraami Zabuuna qabna jechuudha. Zabuuna nama dawwaluu kana kan illee. warroota jechuun gizee takkaa namaa ijoolloles basaasummaa yaani akkana isin waan jechuun fakkeenyaaf namni tokko yoo wal dhabes nama tokko maallaqa isinii kanneen Isaanii kanneen. nama sanfaa deemtanii halkan akka malee godhuu Nama san dhahuu Dhahuu fa'a. Qabdanii geessanii. Fuula hidhattanii irraa keessatti jiru. Fuulee dheedhaadha. Hai Yoo. biyya kana jira. Gartee hidha geessanii mana gubbaa kun waan jechaa waan jiru. ijoollee geeffadhaa ooluu Mee hodha geeffadha. Gartee warroota gartee tokko tokko jechuudha. Qabnee fuulee kaan dhoyinee
akka gartee inni beekamatti isa kana halaa karra finnee galaa jira jechuudha. Kana jechuun bara anaafeetii wal dhabaami. Naafeetii oguu wal dhabne humnaayyoonis si dadhabe akka nama waliin bituu san gartee akkas jechuudha. Namni amma nama bituu bade raajuu dawwalaa raajuun isaanii isaan itti qajeelchitu isaan fuudhanii yookiin halkan dukkana keessa nama dhaanii lubbuu faa namaa dabarsan waan akkasiisanii nuti immoo tan afaan keenya jirutti hin jiru isumaatti ni jira tanas isin fedha yoo kijiba yoo maltanii inni immoo kijibaa miti isumarraa dhagoo jirtan na fakkaatti waan akkanaa tan dalagu jirra malee waan kana biraatis akka ammeenyitti nu fudhattan sanii miti jechuu barbaadeeti.